Akkam jirtu hordoftoota keenya obboleessa keessaniif viidiyoon har'a qabadhee dhiyaadhee akkam goonee footoo tokko background isaa jijjiiruun akka danda'amu isinitti agarsiisa. Isa dura garuu daawwattoota keenya irraa keessan warri chaanalii keenya kana dura subscribe hin goone akkasiin subscribe gootanii dabartan asumaan isin affeerra garuma viidichaatti gala. Jalqaba garuu soofteerii nuti ittiin background footoo tokko ittiin jijjiiruu dandeenyu ayin fayyadamu jechuudha. Yeroo baay'ee kan warri mana footoolee itti fayyadaman Adobe Photoshop dha. Adobe Photoshop ani har'a qabadhee isinitti agarsiisu Adobe Photoshop CC 2018 ti. Innaa jalqaba maal goona file isheetu seenneetu open kan jettu itti buuna jecha yookiin immoo karaa salphaa Ctrl+O gaafa ta'uun file nuti barbaannu open godha jecha. Innaa asitti kan tokkoffaa footoo isa jalqaba background isaa gidiramuudha. Lammaffaa immoo background isa footoo sana irratti galu lamaan sanaan open jedha. Isaa booda tokko lamaan innaa gala jecha. Dhiifama process gocha. Lamaan sagal jira jecha. Footoon jalqabaa kun inni kun background isaa kan gidiramuudha. Inni kun immoo background jechuun nuti barbaannu asirratti footicha kan ta'u qabudha jecha. Isa jalqaba garuu maal goona akka unuuf tolutti jecha zoom goonee akka nutti mul'atutti ishee kana maalan godha percentage 25 tokkotti godhan guddisaa jecha. Isa footoon nuti barbaannu kun akkanatti nutti mul'ata jecha. Jalqaba maal goona footoo kana keessaa kunnee baasuudhaaf yookiin immoo nama asirratti mul'atu kana keessaa kunnee baasuudhaaf maal goona intinitti fayyadamna quick selection tool yookiin immoo karaa shortcut keyboard irra jiruutiin W yoo tuqnee nu fida isatti fayyadamne keessaa kunnaa jecha. Innaa maal goona size ishee dabalanna akka nutti mul'atutti jecha size isheetti daballa. Innaa maal goona bakka nuti barbaannu hundasaa jecha bakka nuti barbaannu hundasaa qabnee keyboard keenya left click qabnee yookiin immoo mouse keenya irraati gadi harkisnaa jecha. Akkasitti kanatti goona jecha. Innaa amma bakka hundumaa nuti barbaannu hin goone innaa yeroota akkasii hamsuudhaaf maal goona zoom godhanneetu bakkoota sirriitti mul'anne sana maal goona irraati hir'isnaa jecha. Fakkeenyaaf amma wanta galuu hin qabne kukkunnaa jecha. Fakkeenyaaf amma as kun galuu hin qabu waan ta'eef minus isheetti buuneetu irraa hir'isna. Kunoo asuma jirtedha. Plaasiin kanadha. Plaas jechuun suuntiin isaa dabaluu jechuudha. Selection tool isaa inni kun immoo hin hir'isa yookiin immoo cut godha jechuudha. Fakkeenyaaf amma fuula mucaa kanaa irratti maal ta'eeras kanatti amma gurra isaa dhokseera jecha. Isaa kanaatti maal goona asitti plaas isheetti buuneetu akkas goonee bal'isna jechuudha. Innaa bakka akkuma kanaatti wanti ta'uuna hojii fudhata. Optionii ta'anii hojjechuu waan barbaaduuf nuufaa malee hojjechuu qabna jecha. Akka kanaatti sirreessinaa jecha. Ammas kana kun toora isheetti galuu qabda jecha.
Inna bakka an fakkeenyaaf kanatti as kana sirriimtinna maal goona maayinisii isheetu kunee sirreessina jecha background nuti hin barbaanne galaa jirti jecha yookiin immoo kan nuti hin feene jecha fakkeenyaaf as kanatti immoo maal ta'e hin bal'ate ni batte sababii kanaatiif as kana maal gochuu qabna itti daballeetu isa dabalataan immoo kunnaacha keessaati. As kanatti immoo maaltu maal ta'e as kana amma yeroo baay'ee doggora editingii yaan footoo nan ilaalanna doggora kanaatu keessaa hin kutan waan akkas ta'e bakka duwwaa mul'attunna nuti kana maal goona mallattoo maayinisii ta'e ishee selection toolii keenya irraati isheetiin erga akkas goonee booda mallattoo pilaasiitiin immoo hir'isnaa jecha bakka nuti amma fakkeenyaaf gaggalaa jira waan ta'eef as keessa mallattoo pilaasiitiin immoo irratti isheen as keessa kanatti galuun qabu bakka hin barbaachisu. Ati nuti editara amma ta'anitti editara footoo tokko amma ta'anitti wanti galuu hin qabne galchuu hin qabnu jecha ishee kanas as kanas jirti. Na akkas mallattoo pilaasiitiin immoo hir'isa. Kana. Nama rakkisti inna obsaatiin hojjechuudha wanta hojjetan malee salphaatti hin jettu inna obsaatiin hojjechuudha wanta kana erga akkas goonee achiiti maal goonaa amma bakka wanta kutamuu qabus keessaatti kuteera inna steeppiin itti aanu maalidha maloota baay'eetu jira asii fakkeenyaaf amma otoon isa kana jecha addi maaskotoon jedhee naa gochuu danda'a. Garuu inni waa biraa wanta biraa waan godhuuf jechaadha. Wanta biraa steeppii biraa waan inni godhuufi ani asumarraatiin refine max yookiin immoo select ishee kanatti han bu'aa jechaadha. Ishee kanatti han bu'ee inna asiitii laayir isheetti turan keewwadha. Sababiin isaas laayir isheetti tura kan gaafadha. Inna keewwadheeraa achiitii maal goonaa raadiis ishee kanatti bu'ee ishee jettutti buuneetu maal goone beektu doggora keenya fakkeenyaaf amma wanta kutamuu qabu itti dabaleera yoo ta'e isatti dabalee yookiin immoo raadiisii keenya kanatti dabalee itti ilaallaa jechuudha. Deebisi goone agartamiti ala jijjiirama isaa amma ilaaluuti. Isa jalqabaas ilaalaa 0 irra isa ture jecha ala gaafa hin dabalu. Raadiis jecha ala gaafa baay'ataa deemu jechuudha. Kanaaf ammas kanatti turuudha. Smoothness isheetti immoo jaarran kaa'ee amma garuu maal goonaa wanti cituu qabu yookiin immoo wanti baduu jiru amma galeera mul'ata natti inna isa akkasii mala maaliitiin hir'isna beektu refine ij brush tooliin jirti yookiin immoo karaa shorti katii kompiitara keenya arri gaafa xunnuun nu fidanna isa kanatti fayyadamnee maal goona beektu hin xaragnaa jechuudha. Keessa wanta keessaatiin hin xaragne lama babbadaarti. Babbadaarti maal taati laayirii sana bakka buutee jecha wanti background sanarraa kutametti hafee rochaa as keessatti seenee rochaa. Saayizii isaa dabalachuu dandeenya kun asiiti. Saayizii isaas dabalachuu dandeenya. Akkas goone asirra yoo jiraate mataa irra jirti. Akka kanaatti erga xaragnee booda erga akkasitti goonee booda maal goonaa amma gaa ishee kana maal jennaa okeenneennaa achaas okee jennee itti dabarraa achaa steep
dhiifama fuula silaatti na deebisee. Mala kanatti asumaan karaa salphaa jecha asirraan shilaa hirsettuu kanarratti fayyadamne kan additu maaksii gaafa goonu ofuma isaa akkasuma godha jecha. Inni karaa jiran isteeppii biraa barbaada. Innaa asirraanuu akkasitti nuuf godha. Innaa erga akkas goonee finnee muuf tuulii yookiin immoo karaa shoortikatii koompitara keenyaatiin V itti fayyadamnee immoo maal gochuu dandeenya? Silaarra background isa kanarra jecha background isa kanarra finneetu keenya jecha akkamittiin fidamee jira ta'a asitti agarsiisa. Caaljinnee footoma kana qabnee jecha footoo amma idiintinii goone kana akkasitti qabneetu finnee background kanarra finnee keenya jecha. Bakka isaa naam qabsiisuun gahee keenya daannaa akka zoom goone keenyaaf amma 3.5 kanatti mul'ate kan godhe sirriitti nutti mul'ata jechuudha. Agartanii salphaatti hojjetamte jechuudha. Kunoo innaa akka kanaatti salphaatti background isaa geeddaramuu danda'a. Kunoo footoon keenya baay'ee itti bareedee best bakka ta'ee background isaa faana match nuuf godheera jecha. Steeppiin itti aanu kan nu hafu garuu steeppiin hafti. Fakkeenyaaf amma footoon kun dukkanaa'eera jechuun footoon kun amma dukkanaa'eera. Sababii isaas fuulli mucaa kanaa sirriitti mul'atu jecha. Innaa maalitti fayyadamneetu fuula mucaa kanaa akka inni ifu yookiin immoo goona isa jedhu isinitti agarsiisa. Innaa maalitti fayyadamna? Color balance akka inni godhu goona jecha levelsi itti fayyadamne. Innaa as image kan jedhu seenna kaza adjustments kan jedhu jira. Adjustment irraatii immoo maal goona levels isa jirutti gaafa bu'u optionoota nu fida. Innaa kunoo asirraatiin jirti. Innaa gaafa akka gochaa deemnu fayyada fuudheen isinitti agarsiisa. Gaafa kana dabalaan deemu jechaadha. Gaafa kana dabalaan deemu fuulli mucaa kanaa silaa agartanitti ifti isaa dabalaa deeme jechuudha. Ifti mucaa kanaa dabalaa deeme. Innaa kalar baalaansii akka kanatti goonaa jechaadha. Amma garuu baay'ee wanti ifti isaan dabalenna baalaansii gochuun irra jiraata jechuudha. Baay'ee tanii ta'e. Yeroo baay'ee settingiin kun yookiin immoo tuuliin kun yeroo baay'ee footoo irraa footootti adda addaan fakkeenyaaf piikcharoota hundarratti settingii kanaan fidu. Fakkeenyaaf amma akka kanaatti fidee hanqoocha yookiin immoo piikcharii kana. Piikcharii biraa irratti immoo kalar baalaansii isaa jalqaba irratti xiqqeessee gara zoom gochuutti yookiin immoo gara weeb foormii kanatti geeddaruu jecha. Innaa hanqoo kanatti naa fide. Innaa amma bakka pisiidha wanti kun amma ariifidha. Ariifidha bakka kalar baalaansiin kana jecha. Innaa bakka ariifidha. Yoo amma ogeeyyiin bira dabarraa jecha.
Inna warri fakkeenyaaf amma warri editeroonni mana footoo jecha asirratti amma icon isaanii yookiin immoo maal jedhama logo isaanii keewwachuu danda'u asirratti fidanii mala malitti kanatti fayyadamne jecha manuma move tool kanatti fayyadamne jecha inna as keewwachuun irra danda'ama jecha illee mana intiniin qabuuna icon tooliin qabu garuu fakkeenyaaf tekstii yoon barbaade jecha tekstii irratti na tsaafuu nan danda'a yookiin immoo barreessuu nan danda'a if I needed yoon barbaade jecha fakkeenyaaf amma callee jecha callee sorry Elman pictures tunjere sama akka antini nu qabaatu jecha maalan godha ishee kana font ishee nan geedara callee mask hero tan geedara ishee kanas by the way mask hero fonti kana download gochuu dandeessu fontonni baay'een jiruuna video daatiin fontota akkamittiin akka argachuu danda'amu sanitti agarsiisa yoo barbaanne immoo kalarii kanallee geeddaruu dandeenya fakkeenyaaf as kana goone kalarii ishee akkanni bakka yoona bakka akkanni intini ta'uu yoo barbaanne bakka irratti tatabbanee ma edit gochuudha bakka editingin footoo yoo bakka wanti ulfaatu hin jirunna tatabbanee hojjechuu bakka inna fakkeenyaaf amma icon hin qabu malee ilmaan pictures kun amma hin hojjenne malee logo as kana tongo ishee bakka manama footootti kan edit fakkaata jecha na right inni jecha inna kana fakkaata jecha footoo background salphaatti akkanatti bareechanii hojjechuu dandeenya jecha footoo kanammoo akkamittiin save goona mala karaa kam save goona jecha isinitti gaaffiin ta'uu danda'anna asubna inna save as isheetti goona jecha save as isheetti goona file name isaa yookiin immoo maqaa footicha keenya yoo fakkeenyaaf amma editor jedha editor jedha inna yeroo baay'ee yoo amma photoshop psdd pdd psdt yoo file type kanaati yoo keessan yoo photoshop ittiin bantan malee isin agarsiisu inna silkii irratti karaa adda addaa irratti akkasanii banamu yoo barbaadan gpe gpg gpeg gpe isheetu kana tuquu qabna formii immoo type photo keenya jecha inna save inna quality option nu fide inna quality option keenya arifida gaariidha inna 8 arifida inna okay inna save nu ta'e jecha xumurreera inna faayila kana amma nasinitti agarsiisa isa akka jiru faayila goobane jecha C drive personal drive ko jira names projects photo editing kono jecha devam azala jirti na editor kunoti option amane fletti እና በቃ ፊዴራ ቻለ ኩኖቲ ሜጋባይት ለምንዱቃ ጃና ባሴ ኳሊቲ አሪፊትና ባሴ እና kana fakkaata ቻለ እና ዳውቶ ተከኛ ወሪ ኤልማን ቴክ ቲቪ ሰብስክራይብ እንጎነ ራክሰን ሰብስክራይብ በተኒት ቪዲዮ ከነ ላይክ ጎዳ ሼር ኑፍ ጎዳ ኮሜንት ጎዳ ቪዲዮን አክሲዮ ጅተሙ ይገንሙ አንጋብቹ ወርባዳን ኮሜንት ይረትና በሪሳ ሐሙም ነኮነ ያላ ስምብራንገው na daawwattoota keenya waan dhaggeeffatanii guddaan sin galateeffadha. Nagaan naa turaa. Peace.